nurraa banee nutti hin cufne balbala najaa nu baase kufrii dukkana wallaala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala nurraa banee nutti hin cufne balbala najaa nu baase kufrii dukkana wallaala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala. Bismillaan jalqabeen kenna kee kajeela kennitee waakkattu kenni kee hunda caala. Amantii nu badhaaste yaa Rabbi yaa Allah islaamummaa qajeeltuun kenna kee kajeela nu bareechi galgala nurraa banee nutti hin cufne balbala najaa nu baase kufrii dukkana wallaala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala. Nabiyyiin rahmata addunyaaf ergame Qur'aanaan dhufanii kan hin qabne kome gaaffii waa hundaaf Qur'aanaan deebii hin argame. Kitaaba qajeelaa akkasi islaamni badhaafame kan argaa namni maaf gadhiisa daandii rasuulaa nu bareechi galgala nurraa banee nutti hin cufne balbala najaa nu baase kufrii dukkana wallaala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala. Amantee kafarte inni si laallata waan feete facaaste silaasitu nyaata. Ifatuu agarutu cillimii maaf dhamaata gabaa galte deemtee meeshaa maalii bitatta hunduu yeroo gaafata ati garuu yoom qophoofta. Amantaa islaamummaa dhiiste maal nu miita nurraa bantee nutti hin cufne balbala najaa nu baaste kufrii dukkana wallaala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala. Alhamdulillah yaa Rabbi yaa Allah nu bareechi galgala. Obboleewwan Rabbiin guddaan galgala keessa naa bareechu. Kanaaf jedhee ilmi namaa galgala isaa fokkisiisuun salphina. Rabbiin galgala keessan hin balleessin wallahi. Galgala keessan yaa Rabbi galgala koona tolchi jedhaa Rabbii guddaa kadhadhaa. Wallahi